Barreessa. Baay'ee malee bo'oon tokko bo'oon amma geemi taphachuu fayyaatilee hin camee kanaaf ibsa. Ani koo tokko faaratti suma nabdadha. Ganaadha kiyya jalama booda. Jalama booda. Tokko bakka agartee miti nama somne likkuma dhuguma dubbataa jechuudha. Guys, मैं भी थक और वाटर लग कुछ नहीं वो मन नहीं जरा जरा आना सीमा बिया जरा जाती को तो कौन करता लुफ्ते अभी तक तो मालूम बना कैसे इंजन नवाई जाते ना तेरे कास्ते ओके प्लीज आना सावे जीरी बस ये सब लेकिन दस आना सीनिम नहीं बनेगा amantiin keenya hanga afurii ta'e waan ta'eef sadaffaa soo dhufte lammaffaa soo dhufte ati rakkoo qabu. Yookaan immoo isaan riijeektii kaasil godhee tokkoffaa isaa na jenna. Otoo na bira jiraattee amma akkanatti si kabalaayu si asxallaa. Ammeeqa ani hin kabalamu ture gin. Gaayis taap godha. Garuu maaf baddeeti. Apa kena sinjek di sana? Entah. Oh, berapa itu rasa? Mana kemit kesini jerama. Oh. Sima, maal kata beta? Sima. Maal kata beta? Kan gaafa sana ati dhabde sana. Sun gaafa si sun barbaadde miti. Gilsiidha ka geetan erga sana dammoo gisee bakka erga sana naa mijatee hin beeku. Just. Yaa mijatu. Guys, har'a baay'ee baay'ee narraa bareeda. Amin jedha. Duraan odoo naa Amin. Guys, duraan odoo naa Guys, naalala mina taati. Sinittan agarsiisaa akka ittiin turaan ture. Taata laatana. Si jamar qaamota amin jettanii nuti sanii kennan. Si qaabila kan biyya irratti na deddeebisiisee hin jiru. Guys, mana sirriitti yan bareeddu guys karri dubartiiti. Kami gabu ijji sadawwe jadi jara. Sharere jadi kara. Na rambareen na laaltu. Maalati kana isin laalchistee bittee moo akkasuma siif hin ta'u kun? Na rambareen asii ta'u natu siif bitaa. Siin bitaa natu. Lubbuu bakka asirraa bareeda jedhe kamiin. Daanii jedhee akka jedhe tokko rambareen daanii. Oy daanii dhufe maal siin jedhe beektaa? Maal si osoo maal siin jette beektaa jechuu godha. Osoo dhiira ta'ee jette si fuudhaa siin jette kana caalaa akkamitti ibsamtaati kana jaatu. Imamoonni mana madaanii ko ani ko ustee naachuu ko naante mucaan tokko dhufee amma inni hin galchuu qoy. Yene muddu akkanatti sin jaaladha beektu nante ilaala. Dabalaa garuu ati maal argatte? Beektu? Sima gaafa nassaabu
dhiyoo gadi kennas bulle Oromoon nu arrabsuun dhiisne beektaa? Ishi. Kanaafuu arrabfamuun keenya erganoo illee immoo wixxir maxxir jenneetuma arrabfamuun haa wayyateen yaada kana gadi. Ibsin arrabfamu. Maaf arrabfamtaree? Ndeeti. Namni nama hin arrabsu amma dhiiseera samoona dhiisaniiru. Akka duratti miti waan ta'e iyyuu miidiyaa irraa qalal jechuu jammareera. Maal haadha ko maqaan keenya baduu erganoo illee akkanumatti sana inni haa badu. Maaliif oolu taane reefina kun? Yesus. Gini guys menexiriin kun baay'uma bareeda. Oromoon nama hin arrabsu. Inni eebbisa malee gashtii siin jechaaru. Kanaafuu siin arrabsu. Warra ol baatanii mi'eeffattan lakkoofsa tokko. Namni eebbisa ideessara jirtan kun viidiyoo nama poosti godhee fi dhaqaa riippoostii naa godha. Guys, wabiin kaleessa jechuudha. Nagattee jechuudha. Wallaahi laazii nagattee duukam deemtee xibsii nyaachaa turte. Alhamdulillah yoo nani har'a hin deemin qurxii nyaachaa isinitti agarsiisanii. Charchiitti argeeti. Charchii akkamitti nuune charchiitti argeera ishii. Ishiin bakka. Duukama sirbaa taa'ina ishee jedhu tokko jiru gaala fartuun arga galgalar. Duukamitti. Achii baatee dhatte laa achii baatee duukamatti anillee argeera.